ሁላችሁ ሰላም ናችሁ? እኔ ያለው ሰላማችሁ ይብዛው ባያላችሁበት ያላ ሰላምታና እዝነት ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ጠፋው። በጣም ጠፍቻለሁ ከቻናሌ። እንዴት ናችሁ ታዲያ? ደህና ናችሁ? እንኳን ደህና ሆናችሁ። ሁላችሁም ስትጀምሩ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ለማድረግ ጨምሩ። በጣም ቀዝቅዟል ቻናሌ፣ ቆይቻለሁ ሳልሰራው ማለት ነው። ውድ ሀገሬ ልጆች አበረታቱኝ። በቅርቡ ወደ ሀገሬ እገባለሁ ኢንሻአላህ። ስለዚህ አበረታቱኝ ከሀገሬ ገብቼ እንዲሰራው ቻናሌ እንትን እንዳይል ማለት ነው። የኔ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው የምትሉ ይሆናል ሱዲ ማለት ነው። የመንግስት ሳዑዲ የሆነ መረጃ ህግ አውጥቷል፣ ልክ እንደ ዱባይ ማለት ነው። እና ኢቃማ ከጠለብ የወጡ ልጆች አሁን እንደ አዲስ ኢቃማ ማሰራት ይችላሉ ስለተባለ እሱን አንዳንዶቹ እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው እያላችሁ ነው። ይሄ ደግሞ እውነት ነው፣ በደንብ በጣም እውነት ስለሆነ ምሳሌ ከጠለብ 2 አመት ማለት በ2 አመት መጥቶ ከዛ 2 አመት ጨርሶ የጠፋ ከዛ 2 አመት ውጭ ከሆነ 1000 በአንድ አመት 600 ሪያል ነው እንትኑ የሚከፍለው ማለት ነው። በመንግስት ይሁን ምንድነው አባላት የከፊል 600 ሪያል ነው የሚከፍለው አንድ አመት ማለት ነው። ጆሌን ኬኛማ ስንት ፈካቴ ዋይ ኢቃማ ከነሶ በጀቻ ጅርተን ኢቃማን ሱዲቲ መንግስቲን ሱዲ መረጃ ዮኪኒሞ ዋን አዳ ወይ ባሴ ጅራ ከዱባይቲ ዋን ሃራ ዋን በሬደ ባሴ ጅራ itti fayyadama marti keessanu dhugaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Biyya galuudhaaf biyya gallee karaa deebinu hin qabnu, ganaa biyya kana gallee biyya namaa dhannaa waan jettanii cannaqamtanu kana nama bareeda waan ta'eef itti fayyadama carraa keessanitti warri baaddanii bakkee jirtanu marti keessaniyyuu warri qaama qabdan warri waggaa hedduullee turtanii fakkeenyaaf waggaan tokko birrii 100 riyaala 100 waan ta'eef rakkoo miti. Kan waan dhufutu caala fakkeenyaaf ammam teenya jenna biyya namaa kana keessa hammi jiraatamu ituma arra bori jedhamu waggaan hinuma fiiga. harra bori ituma jedhamu waggaan waan fiiguuf isa kanaafi itti fayyadama carraa keessanitti baafadhaa iqaamaallee. Iqaama yoo baafattan galtanii biyya keessan maatii keessan ilmaan yoo qabaattanillee argitanii deebi'uu dandeessu. Maatii keessanillee argitanii maatii hedduu sin dheebote argitanii deebi'uu dandeessu. Kabiila yoo barbaaddanis warma wajjin jiraatan irraa gochuullee dandeessu yookiin immoo bakkeerraas xalabachuu ni dandeessu. Qallaaliidha. Paaspoortii keessan yoo baafattanii waraqaa birrii riyaala 250 baafatan iseellee yoo baafattan boodarra paaspoortii baafachuu dandeessu. Iseerraan wantinaan koodiin iqaama waan isheerratti ba'uuf booda paaspoortii baafachuu dandeessu. Akkasii itti fayyadama carraan kun isin hin darbin. Namoonni wanni kana dubbadheef namoonni tokko soba waan jedhaa jiranuufi soba miti dhugaadha. Itti fayyadama carraan kun isin hin darbin. Wanna bareedatu ba'ee waan amma fakkeenyaaf nuti waa'een keenya biyya rabaa kun waggaa lakkoofsisna malee humaa hin qabnu. Yoon galee akkaraa kamiin hin deebi'a ganaa biyya namaatii galee biyya namaa dhaqaa waan akkasiin nu dhaga'ama sinii galee. Kanaaf immoo bakkuma jiran itti baranii jiraatanii galtanii baatii tokkollee lamallee maatii keessa torbee lamallee maan taane argitanii waan deebitaniif iqaamaan kun dhugaadhaa baafadhaa siniin jedhaa. Akkasii chaanaliin kiyyammoo waan baay'ee dadhabee jiruuf tureeratuun irratti nan hojjetin
like subscribe share naa godha adda keessan anis yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo biyya galee irratti dalagaa na jajjabeessaa isiniin jedha kan kanarraa hafee yoo gaaffii qabaattan koomentii naa barreessaa isiniin jedha koomentiidhaan waan barbaaddan na gaafadhaa isinii deebisuu danda'a like subscribe godhaa gaayii akkasii gaaffii yoo qabaattan koomentii naa barreessaa immoo qaamaan dhugaadhaa soba seetanii isin hin darbin carraan kun of hin dabarsinaa carraa kana of hin dabarsinaa qaamaa kana fayyadamaa isiniin jedha